Ashamaa harka fuunee akkam jirtu jaalatamtoota dhaggeeffattoota qophii Meelalaa Tuubii. Meelalaa Tuubiin har'allee barnoota gabaabaa fi bareedaa qabatee isinii dhufee jira. Barnoonni keenya immoo akka lakkoofsa nama biraa ofirratti xalaftanii icciitii isaa ittiin dhageettanidha. Yeroo darbes viidiyoo kana fakkaatu hojjedhee ture. Viidiyoon sunii fi kun garaagarummaa qaba. Kaayyoon isaa tokko ta'ullee karaa garaagaraatiin kan ta'udha. Kanaaf chaanalii keenya subscribe godhaatii nu jajjabeessaa. Yoo viidiyoon hojjennu isinitti toleeffamu like godhaa. Yoo yaada qabattanis koomentii jala nu barreessaa jedha. Yoo isinitti hin tolleeffamu dislike godhaa isiniin jedha. Lakkoofsa nama biraa ofirratti hiitanii akkaataa icciitii isaa ittiin dhageettan dabalatees teekstii yookaan miseejii isaaf seenuu arguu yeroo barbaaddaniif karaan gabaabattu jira. Dabalatees karaan biraallee jira kan osoo moobaayilicha harkaan hin qabin qilleensa irratti ofirratti hidhanii innis karaa 5 oltu jira. Isaan keessaa yaa miseejii erguudhaan, iimeelii attaachi gochuudhaan, appilikeeshinii buusuudhaan, koodii fayyadamuudhaan fi kan kana fakkaatan jiru. Isaa dhawaataan itti dhufnaa. Hadhaaf kana laallaa garuu asirratti waan kana yeroo gootan itti gaafatamummaa fudhachuu dandeettanii. Chaanaliin kiyya sitti hin gaafatamu, ani sitti hin gaafatamu, namni biraa sitti hin gaafatamu, abbaan isin himateennaan isin mataa keessantu itti gaafatama jedha. Kanaaf Meelalaa Tuubii subscribe godhaatii akka viidiyoon hojjennu dursee isin bira ga'u taasisaa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Asirratti garuu wanti isinii dhaamu tokko jira. Hiriyoonni kiyyaa warroonni lakkoofsa keessan qabu yookaan lakkoofsa kiyya qabdan hundi isaanii akka hin shakkine isiniin jedha. Ani hiriyoota kiyyaaf amanamaadha. Icciitii keessan ilaalu, icciitii keessan lakkoofsa keessan haakiin godhu kun disipiliiniidhaan seeraanis na gaafachiisa waan ta'eef akka na amantan isiniin jedha. Namni tokkollee akka hin shakkine asumaan adaraa isinit dhaamadha. Kanaaf garumaa barnootatti seenaa. Jalqaba barnoota hadhaa kana silkii nama sanii argachuu qabdan jalqaba jechuudha. Kan otoo silkiin qabin ittiin hidhamu suutatti dhufna dhawaataan. Har'aaf ammoo silkicha nama saniitti hanga sekendii 30 of harka fudhachuu qabdanii. Eega fudhataniin booda maal gootu? Appilikeeshinii ittiin bilbilamu kana bantanii jechuudha. Eega ittiin bilbilamu kana bantaniin booda maal fayyadamtanii? Koodii fayyadamtan jechuudha. Maal gootu? Star 61 star gootanii lakkoofsa kan keessan galchitan. Hubadhaa bakka kanatti lakkoofsa keessan dhiistanii abbaa sanii yoo galchitan kan keessan abbaa sana irra hiitanii jechuudha. Garuu keessan kana silkii nama sana irra yoo hiitan isin irra seena. Isaafis siifis qixa bilbilamaa kaastee caqastaa jechuudhaati. Okay, fakkeenyaaf amma lakkoofsa kiyya bilbila kana lakkoofsa abbaa biraa irra hidhuuf yoo barbaade fakkeenyaaf akkana godheetiin ani star 61 star gootanii lakkoofsa keessan galchitanii san booda riqicha tuttanii bilbiltu jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa kiyya ani qafoo kiyya kana abbaa biraa irra hidhee jira. Call forwarding registration successful jedha. Kun hidhamee jira already jechuudha. Yoo naaf bilbilamu nama saniifis anaafis qixa seena abbaan sun kaasee ilaaluu danda'a, itti dhiisuu danda'a. Akkasii kan hidhamee fi hidhamne kan check godhachuu yeroo barbaadaniif ammoo ammallee koodima fayyadamne jechaadha. Maal goonaa? Yaw star riqicha 61 riqicha gootanii bilbiltuu check gootanii. Call forwarding voice sagaleen lakkoofsa kanarratti sekendii 20 booda dura hidhamee jira jedha. Eega hidhamuu isaa check gootaniin booda yookaan abbicha bilbiltanii irraa hiikettuun yookaan ammoo ofuma keessanii koodii fayyadamtanii hiittuu jechuudha. Maal gootu ofirraa hiikuudhaaf jechaadha. Riqicha 61 kazaan riqicha kana tuttanii bilbiltuu isinirraa irreessitaa jechuudha yookaan delete. Call forwarding erasure successful jedha. Kanaaf isinirraa haqamee jira jechuudha. Wanti isinirra hidhamee hin jiru. Akkana gootu. Inni biraas jira. Koodiiwwan baay'ee jira kan karaa kana fakkaatan koodiin hedduu jira. Yoo koodiin kun isiniif milkoomne ta'e koodii biraa qabadhee isinii dhufa koomentii godhaatii. Garuu waan kana waan gaariidhaaf akka fayyadamtan abdii qaba. Walirratti akkaniin isiniin jedha. Meelalaa Tuubii subscribe godhaatii nu jajjabeessaa isiniin jedha. Galatooma. Hadhaaf barnoonni qabadhe kanuma. Yeroo biraa immoo waan biraa
kan kana fakkaatu qabadhee isinii dhufa. Dabalatees walaloo mimmiidhagoo qabadhee isinii dhufa. Koomeediis ijoolleen jiru isaan qabatanii akka isinii dhufan taasisa. Deebii ammoo namoonni seenaa namoota bebbeekamoo barachuu barbaadaniif waadaa isinii galaa seenaa namoota bebbeekamoo qabadhee isinii dhufa. Fakkeenyaaf seenaa Jaak Ma abbaa qabeenya Alibaabaa kaampaanii, akkasuma Waareen Buufoon abbaa qabeenya Amaazoon, dabalateen warroonni muuziqaa jaalatan yoo ta'e seenaa Maayikil Jaaksan yookaan ammoo seenaa Boobii Merlin qabadhee isinii dhufa. Warri ispoortii ammoo seenaa Maradoonaa, Peelee akkasumas kanneen warra dhiyoos qabadhee isinii dhufa. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Gaaffii yoo qabaattan ammoo koomentii jala barreessaa. Waan isin dhibe jechuun gosa kafoo keessaniitiin jechuun moodela silkii keessaniitii fi gosa PC keessaniitii yoo na gaafattan isinii deebisa. Barnoota teknooloojii wal qabatee jechaadha. Kanaaf na qofaa miti tiimiidhaan hojjenna guruupiin jiru gatii ta'eef akka waan barbaadan gaafattanii barattan isin jedha. Yoo beektaniifis ammoo akka yaadattanidha. Kanaaf ulfaadhaa galatooma. Bakka nagaa oolaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u jabaadha.